Ashama akkam jirtanii kabajamtootaa fi hordoftoota Taadaluutii akkam jirtan nagaa keessanii nagaa keenya galata rabbi ji'oota muraasaan booda arra walitti deebinee jirra jechuudha yeroo dheeraadhaaf viidiyoo hojjechaa hin turre hojjechaas hin jirru innis immoo waan nu mudate maaliif akka banne obboleettiin keenya kasinitti himtu ta'a jechuudha kanaaf iyyuu hundi keessaniyyuu akkam jirta sinin jenna warroonni mana Taadaluutiif haaraa taatan subscribe like share comment gochuun jajjabeessaa sin jedha kanaaf iyyuu amma gamanumaan karaa isheetti sin dabarsa jechuudha sababa viidiyoo hojjechaa hin turreef jechuudha. Ashama akka fuula kabajamtootaa fi hordoftoota Taadaluutii kan jirtu nagaa keessanii nagaa keenya nuti illee galata waaqayyoo isiniin jenna. Akkuma obboleettiin keenya kaabbaa jettee sababa garaagaraa wayii ta'eeti kan viidiyoo toon hojjetii nama yoonaa turanii kanaaf immoo maal akka ta'ee fi maaliif akka turame maaliif akka turanii asumaan Taaduun isinitti himuu hin dandeessi isinis immoo kanumatti yoo warri beektan beekuu ni maltu warri hin beekne immoo egaa maalumaafu fedha waaqayyoo ta'edha waan hundumtuu kan ta'u waan ta'eef kanaaf gara obboleettii keenya Taaduutti sin dabarsa jechuudha. Hayya shamarka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaa keessanii sin jedha. Yaa turte ji'a lamaatiin booda haala kanaan walitti deebinee jirra. Waaqayyoon gadda labbi nama cabsu hunduma keenya irraa yoo fageessuni biyya Oromaa kana irratti keessatti gadda dhaga'uun baay'ee namatti ulfaata. Naanis immoo sababan itti badee fi gaddatu na mudatee badee sinin jedha. Hayya akkuma kan baay'ee nama gaddisiisu waa ganna kan hin dubbatamne maaliif biyya Oromaa kanatti waa baay'eetu nama mudata keessayyuu immoo mana Oromaa ta'anii gadda dhaga'uun gadda maatii ofii dhaga'uun baay'ee ulfaata akkasuma Taadaluun irreen jechuudha obboleettii isheetii kan jalaa baddalame jechuudha dhugaa baay'ee nama gaddisiisa waan maal akka jedhamu beeku garuu waan jedhan harka balee jira na baay'ee nama gaddisiisa gadda labbee nama cabsuudha. Kanaaf iyyuu sababni isheen baddee sababa kanaaf jechuudha dhuguma gaddi kun nama mudatee viidiyoo hojjechuu matii ofumaaf iyyuu bakka baay'ee namatti ulfaata jechuudha garuu maal godhanii homaa gochuun hin danda'amu hunduu akka fiqaada rabbati waan ta'eef jechuudha yoo waaqayyo jedhedha waan hunduu kan ta'u waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu na akka sababa kanaatiif baddee namoonni baay'een keessaan dubbisaa turtanii keessaan gadda keenyaallee nu wajjin qooddachaa turtanii akkasuma immoo maaliif baddan jettanii namoonni baay'ee nu gaafachaa turtan jechuudha. Na sababni nuti ibannee sababni nuti viidiyoo hojjechuu dhaabneef sababa kanaaf jechuudha maaliif gadda baay'ee nama gaddisiisu waan ta'eef viidiyoo hojjechuudhaaf gonkumaa keessi namaatu intin hin jedhu waan ta'eef jechuudha maaliif baay'ee ulfaata gola Oromaa keessatti gadda dhaga'uun na kanaaf banne sinin jedha. Irratti dabalataan immoo Taaduun itti qabatu. Ayee obboleessa kiyyaana obboleessa kiyyaa dammoo qixxisuu kiyyaa baadhee guddisanii osoo hin arguudhaaf hawwu yeroon biyya kana dhufu biyya Oromaa kana dhufu mucaa xiqqaa ture har'a garuu dargaggeessa ta'ee egaa hin carroomne kanaaf isiniin jedha hundumaaf iyyuu waaqayyoon bichaanii gadda akkanaa sin irraa fageessu sinin jedha. Isuma dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko biyya Oromaa keessatti kana dhaga'uun irraa darbuun biyya Oromaa ta'uu osoo hin ta'in an obboloota tokko na booda jiran baay'ee waan ani isaan jaaladhu fi du'a obboloota na booda jiran dhaga'uu kiyya ani isaan dursee isaan immoo na booda ta'anii dhaga'uu kootti baay'ee tokko natti dhagahame. Innaa kanaaf ji'a lamaaf isinirraa badee sinin jedha yoo viidiyoo hojjechuun gaddara ta'anii namatti hin dhufu inna dammoo yoo keessa namaa gammachuu qabaate malee viidiyoon an akka kootti keessi koo yoo gammachuu qabaate malee viidiyoo hojjechuun natti hin tolu
kanaaf hin badeessiniin jedha. Obboloonni koo karaa keessaatiin illee nagaggaafataa turtanii isuma dhugaatti guddaa galatoomaa. Kaniin immoo akkanii jabaadhellee yuutuubii kanatti deebi'ee hojjedhu warri na taasistanii hiriyoonni koo karaa kamiiniyyuu na cinaa jirtanii hundumti keessanuu galatoomaa faadhaa isiniin jedha. Waaqayyo kan akkanaa isiniin agarsiisini. Ani jechaan qabu kan hubachuu. Kana kabajamtoota keenya itti fufee yaada qabaatti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Taaddaluu Tuubii dhugaadhaa gadda maatii ofii dhaga'uu jechuun baay'ee tokko laphee nama cabsa, baay'ee tokko nama miidha. Maaliif hojjetan keessumaa otoo bira jiraatanii waan ta'es waan hundumaatu arganii amma tokko keessa ofii garaa nama kutata. Kanaaf immoo biyya hormaa ta'anii gadda maatii ofii dhaga'uu jechuun gadda lammataadha. Kanaaf obboleessa wayin obboleettii miti ollaan ofii wayin biyya ofii yoo miidhamee jedhee amma akka namatti dhaga'amu siniif hin gala jedhee yaada. Kanaaf immoo obboleessa baay'ee jaalattu baay'ee jaalattu kan baattee guddiste haala taaneen haala dinqataanii dhabuu isheetti baay'ee tokko keessi keenya nu lapheen keenya nu cabeera. Kanaaf immoo waaqayyo duwwaan jajjabina ishee saasaaf ishiifaa kennu waaqayyo isas immoo mootummaa isaa keessatti nuuf qaqqabsiisu jenna. Kanaaf turtee jechuu barbaadaani. Kanaaf immoo lubbuun immoo gaafa dhalattee kan baatu hundumtuu achumaaf teenya eenyumti kana sirratti hafuun jiru. Waaqayyo immoo fedha isaa ta'eeti kan fudhate hojii waaqa keessa galuun ni ulfaata. Isaan nu fide isaan nu fudhate waan ta'eef kanaaf egaa waaqayyo immoo jajjabina isaa shifaa kennu jecha warri ishee duukaa buutanii ishee gaafachaa turtanii gargaarsa hedduu gootanii akka yuutuubii kanattis deebitu warri gootanii galata guddaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu, bara keessan jireenya keessa waaqayyo isin haa eebbisu. Gadda akkanaa waaqayyo isin agarsiisuu miti isin dhageessisiini akkasiin jedhaani. Hayyee kabajamtoota keenya dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gaddisiisudha. Yaa akkasumattis ta'ee waan hunduu akka fiqaada rabbiiti. Yoo inni wal argaa malee namni kamiyyuu fiqaada isaatiin wanni ta'u hin jiru. Kanaafuu wanni godhamu tokko hin jiru jechuudha. Wanni ta'e erga ta'ee waaqayyo nafsee haa maaru jechuu bichaadha. Innaa isaalleen waaqayyo nafsee isaa nuuf haa maaru jenna. Anna kanaafuu dhugaa dubbachuuf hundi keessanii guddaa galatoomaa maaliif maqaa keessan yaamne hin xumuru waan ta'eef walumaa galatti maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jenna. Dhugaa warroonni amma ammaatti nu gargaaraa turtanii bakka dhugaa ani jecha hin qabu isiniif jechuudha. Innaa hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa isiniin jenna. Dhugaa dubbachuuf taadduun bakka yuutuubii kanallee hojjechuuf xiqqoo maaliif yoo gaddi namatti dhaga'ame waanuma tokkoyyuu nama hin jedhu haamileen namaa hin caba waan ta'eef hojjechuudhaaf illee baay'ee itti ulfaate jechuudha. Haa ta'u illee malee garuu immoo haamileen isin taatanii isin gargaartanii isin gorsitanii maal jettan har'a intini jedhee jira waan ta'eef akkanatti jajjabaattee kan as geeche gaafa keechani jechuudha. Akka yuutuubii kanattis immoo deebitee hojjettu kan godhe haamilee isin taataniif jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yaa'u homaa gochuun hin danda'amu waan ta'eef ammaan boodatti immoo viidiyoo amma danda'ameen hojjennee dhufuudhaaf abdii qabna. Kanaafiyyuu obboleettiin keenyas immoo akkasuma waan jettu amma jajjabaachaa deemte dirqama jabaachuunis homaa gochuun hin danda'amu waan ta'eef kanaafuu viidiyoo garagaraa isiniif qabannee dhufna. Har'a maaliif zimjenneetu mateenyee isinittis gaaffii ta'ee nus immoo zimjenneetu mateenyee taa'urra jenneeti kan viidiyoo kana isinii hojjenne jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Kan du'e immoo nafsee nuuf haa maaru. Bara jiran immoo waaqayyo jiraachisee nama ijaa wal argu nu haa godhu. Ani yaada xumuureen jira Taadduu yaada qabaatte itti fufi. Hayyee jedheera duratti warri na gargaaraa turtanii dhugaa dubbachuudhaaf guddaa galatoomaa keessa warri na gaafattanii na jajjabeessitanii jechuun namni yeroo gaddaa kana
asitti wal jajjabeessuun intini jechuun dhuguma garuu ani ofirratti argee jira namni nama barbaachisan jechuudha. Ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Kana booda yoo jechuun ani dhuguma yuutuubitti deebi'ee nama hojjedhas hin jedhu yoo ture kan na jajjabeessee naannolee akkamitti deebi'u akkan hojjedhu na godhe. Yoo namni isa deeme ilaalanii egaa jireenya itti fufanii isa deeme ilaalanii of duubatti hin deebi'anii. Kanaaf viidiyoon kana dura hojjennes illee ni jira, kana booda hin bannu nan dhufaa isiniin jedha. Gara fuulduraa isin hojjenna. Kanaafuu nagaan nu tura. Warri haaraa taatan sabiskiraayibii nuuf godhaa isiniin jedha. Galatooma. Hayyee kabajamtoota Taaddaluu hundi keessaniyyuu galatoomaa. Chaanaala immoo sabiskiraayibii, laayik, sheer, koomentii gochuun jajjabeessaa. Gaaffilee adda addaa soo qabaattan immoo koomentii irratti nu barreessaa. Nuti immoo isinii deebisna jechuudha. Hundi keessaniyyuu galatoomaa. Warroonni nama ammaatti nu cinaa dhaabbattanii nu gorsitanii jajjabina nuuf taatan jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma isheen jette dhugaa dubbachuuf viidiyoo baay'ee hojjennee ture jechuudha. Gadda kanaan duratti viidiyoo baay'ee hojjennee gindammoo akka fiqaada waaqayyoo ta'ee viidiyoo sana dubboosotameenidha wanti kunaan wanti ni jedhe uumame. Inni oduu jiru immoo kun intini jechuun haamileen namaatis intini jedhu waan ta'eef kanumaaf dhiisnee isiniin jedha. Amma achittis immoo viidiyoo hojjetamasaan isiniif gallakkisna. Isaan san seenuudhaan sabiskiraayibii, laayik, sheer, koomentii gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Namni addunyaa kanarra jiraatu jireenyi isaa itti fufa. Nama addunyaa kanarra deemutu jireenyi isaa itti fufne malee namni as jiru amma as jiru hundi keenyayyuu jireenyi keenya ittuma fufa waan ta'eef kan deeme ilaalanii hojii dhiisoo odoo hin taane hojii keenyatti deebinee jirra. Viidiyoo babbareedaa wantoota adda addaa isiniif qabannee dhufna jennee abdii qabna. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu nu biraan hafina isin jajjabeessaa isiniin jenna. Galatoomaa, guddaa galatoomaa. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan nu tura isiniin jenna. Galatoomaa. Ilaali maaloo anoo naman qabu wabbiraatiin dhaabee nama ol na qabu beekumsi foomni koo seedaa abdiin koo.